Shama Arkafune Akamnagaha Faya Kesani connection in the corner Rekise Ero de Raf is in a Raban Neture Ifamasin Gafata Hara Diko Dubachu Barbada Wanti and Dubachu Barbadu Walama Tokowai economy Lama Wai artiti amma dhiyen kana kuma argine wal dorgommii si komando fi macabsu lama social media irra wal arrabsaarani kana dhiisa waan akkana baay'ee tilmaama keessallee galchuun illee barbaachisu laaluun illee barbaachisu already ummanni oromoo kabiyyalaan beennu garuu kabiyya keessa ilaalcha akkana gatee bira tareera namni waa'ee naannummaa maalii kana tilmaama keessa iyyuu galchu hin jiru kana isin comment irra laaltanii illee hubachuun dandeettanii haa ta'u namni aarii fi akkuma barbaade ibsata anama focus area lama isin himu barbaada ijoollee biyya arabaa jirtanii fi warra biyya alaa jirtan jechaadha yeroo baay'ee ijoolleen keenna kutaa 8 hanga 15 irraa kaasee hanga 10 jidduutti biyya arabaa deemanii mallaqa argatanii yoo ji'an birrii 5,000 ka ergamuuf ta'u mallaqa san fuudhanii warraa ergan warri immoo asitti yoo qara hojii hojjetu ta'e taa'eetiin mallaqa san eeggata jechaadha achiin booda warri illee hojiin dhiisa mucattiin immoo umrii guutuu achi jiraattee yeroo hundaa warraa birriin ergitu guyyaa tokko isiin biyya deebuun isiin oolu gaafa biyya deebitu naannoon haarawaa itti ta'a haala biyyaan beektu haga isiin naannoo barattee ummata wal barattuuf immoo mallaqni si harkaa dhumata kaan immoo warra ofiitti ergitee warra ofii ji'a ji'aan gargaaraa turtee achi mallaqni si illee dhumata zeeroo irra deebi'a jechaadha ankana kan isinii kaasif mee namoonni waa'ee biizinasii beektan ijoollee kenna warra biyya arabaa jiran illee warra biyya alaa jiran akkaataa isaan biizinasii biyya kana keessatti especially Finfinnee keessa ittiin jalqabuu danda'anii fi waa'ee kana wal fakkaate irratti osoo ishuun guddaan ka'e natti tola amma dhiheenna kan ikonomiif ummata oromoo akkuma beekamu sabni Silxee Guraagee Tigreen kunniin iddoo murteessaa ta'e Finfinnee naannoo guutuu keessa yoo safara keessa deemtee Silxee qofatu suuqii bana Silxee yoo political power qabdiidha miti Guraageen illee aangoo qabaatteeti miti murannoo ummanni sun biizinasii irra qabutu ibsa isinii galee kanaaf nullee waa'ee qabsoo warri qabsoo irra jiru haa itti qabsaa'u warri asiin immoo waan kana godhuu danda'u eega biyyaa bahanii uf jijjiiruuf biyyaa baate uf jijjiirtee mul'achuu qabda jechaadha kana akka haasa'u kana godhe ijoolleen baay'een biyya alaatii illee dhufan waan godhanuu hin beekanii haala biizinasii ittiin jalqaban illee hin beekanii namni karaa itti mul'isu illee hin jiru maybe percentage 100 keessaa percentage 1 yookiin 2 yoo ta'e kanaaf yoo dandeettan xiyyeeffannaa keessan gowwaan gara itti baqate warra si'aa jedha oromoo yoo mammaaku biyya amma jirtan kana biyya keessan hin seenaa akkamiin biyya kana gallee waa hojjechuu dandeenya ka jedhu irratti osoo xiyyeeffattanii natti tola an akka yaadaatitti namni biyya alaa deemu biyya arabaa deemu hundinuu osoo danda'e warra ofiitii illee osoo birrii erguu baatee cadhisee walitti qabatee birrii gaarii qabatee dhufee asii hojii jalqabe yoo san warra kan keellee ka gargaaruu dandeettu malee warra kan keetii jaajaan 3,000 2,000 yoo ergite akka faranjiin ummata keenya qamadii bilcheessitee kennitu sani jechaadha ummanni illee of hin danda'u atillee mallaqatti hinaftu jechaadha ani waa'ee kana akka dubbadhu kana godhe mucayyoo takka amma dheengadda dhiyoo kana arge biyya arabaa turte waggaa gara 6-7 birrii ergitee gaafa isiin dhuftu birriin illee hin jiru meeshaa elektirooniksii isii ergitee illee hin jiru kaameraa tokko qofa hafeef kaameraa san gurgurtee mana shiishaa hojjechuu jalqabde jecha nama rarte baay'ee innaa kanaafuu isin biyyaa yoo baatan kaayyoo baataniif san galmaan gahuu qabdan jechaadha yaadni kiyya tokkoffaan kana karaa biraa immoo waa'ee aartii amma kan dubbachuu barbaadu amma dhiheenna kana Laggasa Abdii Ibrahim Adam Saayyoo Dandanaa Obbo Boonsamoo namoota hedduudha amma artistoota oromoo ka dhukkubsatanii waan itti yaalaman dhabanii yeroo hundaa yeroo namni dhukkubsate qofa irratti oromoon illee ka hirmaatu angaruu yaada kana akka malee murma maaliif yoo jettan mee nama meeq akkanatti yaaltanii dandeettan garuu wanti guddaan maali
akka amaarri yookiin habashaan artistoota ofii ikonoomikaalii itti ijaartetti nullee artistoota keenya maaf hin ijaarre? Artistoota keenya akkami ijaaruu dandeenya yoo jennee wal gaafanne Finfinnee keessa manni muuziqaa afaan Oromoo tokkicha hin jiru. Mana muuziqaa afaan Oromoo tokkicha osoo dhaabanii artistoonni kunniin sirba hojjetanii harkaa qaban surely an kana dhibbaan dhibba itti aman. Osoo artistoota kanniin CD'n isaanii biyya alaa Awurooppaa, Ameerikaa biyya mara ummanni hundinuu akka amma gargaarsa godhuuf kana CD isaa irraa bitate. Artistiin hundinuu miiliyeener gaafa dhukkubsatellee biyya alaa biyya fe'ee deemee ofii uf yaaluu danda'a jechaadha. Kanaaf nu akkaataa nama itti gargaarullee beekuu qabna. Nama tokko qurxummii kennuufi akka qurxummii itti qabu barsiisutu irra murteessaadha. Wanta tokko immoo rakkina isaa hiddarraa furuudha malee caafi qofa yoo furte hiikan qabu. Haa ta'uti amma yeroo akkanaa eega wanti kun uumamee jedhee namoota kanniin gargaaranii akka isaan fayyan godhuun waan tokko garuu immoo nama meeqa akkana yaaltanii dandeettan yeroo garagaraatitti. Garuu kana godhuu irraa artistoota keenya ikonoomikaalii guddisuun baay'ee murteessaadha jechaadha. Kana immoo kagootaniin akkuma isiniin jedhe sabboonummaa namni social media maalii irra namni akkana wal lolurra osoo ummanni Oromoo hundi waa'ee ufii jaalate wanti san caalii ummata Oromootiin murteessaan hin jiru. Amaarri fakkeenyaaf amma hin kadhatti sila gizee maal jedhaa kadhatti. Garuu kadhattuu lammaan nyaa ibbaalem siin jedhan. Yenee bixeen oom ibbaaloo siin jedhan. Kadhaa ofiiyyuu maqaa bareedaa itti godhachuuf yaalti laal. Kadhattuun kadhattuma hiikaa biraan qabu. Garuu isaan lammaan nyaa ibbaalem yenee bixeen oom ibbaaloo siin jedhan. Nu garuu waan kenna waan meeqaa waan addunyaa ajaa'ibsiisu osoo qabnu irra hojjetaan jirru jechaadha. Ijoolleen keenya nama identity crisis yookiin eenyummaa ofiitti magaalaa irraa akka saalfatan kan godhan isaan halkaniif guyyaa cimanii psychologically sammuu ijoollee dhaloota isaanii cimsuuf hojjetaa jiran. Nummoo fiilmii afaan Oromoo kana yeroo baay'ee ani waa'ee production tokko yaalaa ture. Garuu maybe namoonni yaada kana qabdan yoo ka waliin hojjennu gaariidha na fakkaata. Fiilmiin afaan Oromoo shammoo 10tu jira. Kun salphina ummata miiliyoona 40 isin waa'ee feesbuukii maali kanneen dhiisa baqa kanaa miti ummata Oromootii ka fayyadu yeroo amma yoo Oromoo gargaaruu barbaadan karaa miidiyaatiin olaantummaa ummanni Oromoo qabu deebisee argatu. OBS nin jira, OMN nin jira, TV Oromiyaa TV baay'ee jira yeroo ammaa yoo argitanii jiraatan. Garuu TV'n kunniin yeroo hedduu sirba qofa sirbisiisan. Maaliif productioniin fiilmiin afaan Oromoo koomedii maaliin kunniin hin jiru. Ijoolleen hojjechuu danda'an immoo haalli mijoofneef haala kamijeessuu fi danda'u immoo ummata kana like akkuma isiniin jedhe namni qabeenya qabu production tokko yoo dhaabe fiilmii tokko sponsora godhee hojjeta achiin booda fiilmiin sun biyya garagaraa deemee akka laallabu galii achirraa argame deebi'ee mallaqa ofiillee fudhatee nama sanillee fayyaduu hin danda'a. Gargaarsallee ka jedhisaa walii kennan sanii miidhamaan an gargaarsa akkasiitti naman. Namni tokko yoo waan wayii kafale deebisee akkaataa ittiin argachuu danda'u. Amma namni tokko weellisaan tokko VCD guutuu hojjechuu barbaade yoo mallaqa isaa ittiin hojjetu hin qabaanne abbaan qabeenyaa tokko yookiin productioniin guddaan tokko namicha san sponsora godhaa fi san booda immoo sponsora irraa mallaqa inni argateen booda deebisee kaffalaaf jechaadha. VCD ofii biyya garaagaraatiin raabsee beekamtii argatee erga gurgurateen booda mallaqa san deebi'ee irraa fudhachuu hin danda'a. Waan akkana irra osoo xiyyeeffattanii bareedaadha. Kabira immoo please yoo dandeettan waa'ee amma maalii jedhaa wal loltan kana osoo dhiiftanii. Kan amma normaalii uummanni biyya keessaa uummata biyya ala baay'ee gatee bira dhufeera. Kan ammoo karaa hedduu mirkaneessineerra. Yoo dandeettan warri biyya alaa jirtan hundinuu baay'een isaanii namoonni ciccimaanillee akka jiraniin beeka. Garuu ani waa wal dhabbii maalii kana ka dhageenyu warruma Facebook ima kana to'amma uummata keenya biyya keessaanillee waliin gaara. Yoo dandeettan sammuu uummata biyya keessaatiif jedhaatiin waan akkasii dhiisaa horaa bulaa dagaagaa baay'ee.